Haay hordoftoota Ashimtuu Bee'ooroo akkamiin nagaa jirtanii fayyaa keessanii baga jiraatanii nu gammachiisan isiniin jedha. Haadha barumsa baay'ee tokko jaalatan qabadhe isiniif dhiyaadhee jira. Ni jaalatu je'eetiniin abdii qabaa jechuudha. Akkasuma fakkeenyaa fi waan akka footoo, aappii, viidiyoo, muuziqaa wantoota garaagaraa waan barbaadan jechuudha. Dhoksitanii akka kaa'attan eenyullee arguu hin danda'u. Eessayyuu turtan haga idmee keessan haga ruhiidhaan jirtan isiniif ta'a. Akka barbaadanitti imeelaa fi paaswordii keessanii akkuma feesbuukaatitti banattaniitiin ilaaluu dandeettu. Yoo moobaayilii keessanis isin jalaa bade akka barbaadanitti bakka feetaniyyuu yoo dhaqxan biyyarraa biyya biraa yoo deemtan imeeluma keessan itti galchitaniitiin suuraa keessan baafachuu dandeettu. Aappii barbaadan, muuziqaa barbaadan, viidiyoo waan barbaadan jechuudha. Faayila barbaadan argachuu dandeettu jechuudha. Kanaafuu kana isinitti agarsiisaa mala salphaadhaan aappii tokkollee isin hin barbaachisu jechuudha. Uummata akka illee isin hin barbaachisu imeeluma keessan diraayivii keessan galfattu jechuudha. Akka isinii galutti bifa bareedaa ta'ee haala bareedaa ta'een isinitti agarsiisaa. Viidiyoo kee hanga dhumaa ilaalaa, sabiskiraayibii godhaa. Akkasuma rabbiin tokkummaa nu haa kennu, bilisummaa nu haa kennu, nuuf jajjabaadhaa Oromoodhaan qaqqaalii. Akkamiin nagaa jirtanii fayyaa keessanii haadha barumsa qabadhe isinii dhiyaadheetiin jira. Osoo barumsa kanatti hin seeniin akka maal gootanii YouTube keessan keessa seentanii jechuudha. Erga seentaniin booda akkanatti Ashimtuu Bee'ooroo jettanii barreessitanii erga kaataniin booda bakka sabiskiraayibii kana gaxuxxanii jechuudha. Aspara akkana gaxuxxanii mallattoo notifikashinii bilbila fakkaatu kana ni tuttuu ol ka jedhu irra gootanii jechuudha. Haala kanaan viidiyoo ani isin gadhiisu hunda argachuu dandeettu jechuudha. Kun as jalaa jechuudha. Viidiyoo kottu kana jala deebistanii viidiyoo hunda argachuu dandeettu. Haadha barumsa ajaa'ibaa wayii qabadhee isin dhiyaadhee jira. Mala salphaadhaan jechuudha. Aappii tokko malee aappii waan tokko osoo isin hin barbaachisin suuraa keessan waan barbaadan viidiyoo ta'ee suuraa ta'ee aappii ta'ee waan barbaadan kaa'achuu dandeettanii jechuudha. Mala salphaadhaan jechuudha. Isa kana akkamitti akka kaa'atan isinitti agarsiisaa jechuudha. As bira dhuftanii kunoo isa kana argaa jirtanii miti imeela keessan erga banattaniin booda kunoo diraayibii kadhu kana argaa jirtanii miti isa keessa mala salphaadhaan kaa'achuu dandeettanii jechuudha. Mee akkami akka kaa'atan wajjin haa ilaalluuti. Fakkeenyaaf haala kanaan isinii bana inni. Haala kanaan yoo inni isinii baneetiin hin jedhe isin maal gootu? Kunoo as bira dhuftanii xuxxanii jechuudha. As bira dhuftanii bakka filaasii kana eda'uu kana ni xuxxuu jechuudha. Haala kanaan isinii baasaa jechuudha. Isin fooldarii uumachuu barbaadan as bira xuxxanii jechuudha. Suuraa yookiin viidiyoo yookiin muuziqaa waan barbaadan achi dabarfachuu barbaadan dammoo as bira xuxxanii jechuudha. Mee dura fooldarii kana akka itti uuman isinitti agarsiisu. Fooldarii kana maqaa barbaadaniin jechuudha. Bakka maqaa barbaadanii mee fakkeenyaaf kan ol yaadedhe akkana seef yoo godhe kunoo as bira argaa jirtanii miti as bira seef naa ta'ee jira jechuudha. Achii mee dhufee as bira tuqaa jechuudha. Kunoo upload bakka kana tuqaa. Kunoo suuraa haala kanaa yoo isinii baase fiddanii isin as bira xuxxanii kunoo gara as keessa gara gaalaarii kanaan suuraadhaan keessan ni seentuu jechuudha. Ka silkii keessaa qabdan keessa seenuu ni dandeettu jechuudha. Mi'a nama fakkeenyaaf fuudhee mi waan barbaade ama fakkeenyaaf suuraa kana haa fuudhuuti irra gaxxuqaa. Kunoo bifa kanaan waan barbaade godhuu danda'a jechuudha. Kunoo suuraan sun kunoo as bira jira jechuudha. Kunoo argaa jirtanii miti suuraan kun fakkeenyaaf amma silkiin kun iyyuu haa baduyyuu wama fedhe iyyuu haa ta'u an dhaqee bakka fedhe iyyuu dhaqee silkii kana keessaa jechuudha. Silkii fedhe keessaa baasuu ni danda'a jechuudha. Akkanumatti seenaa imeeliin kee waan naa banuuf imeeliin kee naa baname taanaan kun naa dhufaa jechuudha. Suuraa kana barbaade
Folderiidhaan kanneen keessallee kaa'achuun ni danda'ama. Kun folderiidhaan kanneen hunda kan maqaadhaan jiru kanneen jechuudha. Isa kana keessa kaa'achuu barbaaddan amma duraan dursee suuraa reefisan kun as bira jira jechuudha kun. Amma isin folderii kana keessa kaa'achuu barbaaddan folderii keessa akkanuma seentamee fakkeenyaaf ka ol yaadadhee qabesan kun seenee erga jedheen booda maal godhaa mallattoo as biraa sana pilaasii qabdu tana pilaasii fakkaatu tana ni tuqaa jechuudha. Haala kana yoo tuqeetiin hin jedhe kun as bira dhufee tuqaa jechuudha bakka kana. Haala kana yoo naa baase akkuma duratti isan deemtu jechuudha. Akka duratti isin agarsiisan as bira dhuftanii jechuudha. Achiin booda yoo barbaadan imeejii keessa viidiyoo barbaadan viidiyoo keessa seentanii aadiyoo barbaadan aadiyoo keessa seentanii miimoorii keessa illee seenuu barbaadan kun haala kanaan hundinuu seenuu dandeettan jechuudha. Amma dhuftanii isin as bakka gaalaarii kana seentanii footoo barbaadan jechuudha. Akkasuma viidiyoo barbaadanis kun asii ol aadiyoon illee kun as bira jira viidiyoonis as bira jira. Wanni barbaadan as bira mi'aadhaaf mi'a as bira dhadhuutii kun ifama mi'a akkana dhaqeetiin jira kun suuraa barbaade kaa'uu danda'a jechuudha. Kama barbaade jechuudha. Mee fakkeenyaaf kun kana kaa'eetiin jira mi'a as keessaa ba'uuti bifa kanaan baheetiin ishee akka durattisan bakka kana seenaa jechuudha. Kun folderii irratti keessanii jechuudha. As bira jechuudha. Kun suuraan kiyya keessarra. Suuraan kun eessa iyyuu deeme bakka feete iyyuu deeme eessumatti iyyuu silkiin kun iyyuu abadu akka barbaadde imeela kee qofa imeela keetiif paaswordii kee bichaan dagatini argachuu dandeetta mala salphaan akkana ol kaachuu dandeetta haga miimoorii keessatti kaayitee moobaayiliin jalaa bada jechuudha. Mala salphaadhaan akkana kaachuun ni danda'ama isiniin jedha hordoftoota tiyyaa. Haga barumsa biraatii walitti deebinuuf nagaa naaf tura. Subscribe gochuun dagatinaa isin jaaladha. No,